paartiiwwan mormitoota yookiin yeroo ammaa kana morkattoota kan jedhan kun isaan uummata Oromoo keessaa uummata baay'ee Jawaaris ta'ee Maraaraa ta'ee Baqqalaa ta'ee uummata Oromoo maqaa kaafataniiti isaanii bakka buute jedhanii haasamaa jiru. Isin walitti galtanii maa waliin mari'an ilmaan Oromooti miti uummata Oromoo kanaaf miti ka bakka buutan uummata Oromoo kanaaf miti ka qabsooftan maa walitti galtanii akka uummanni Oromoo gammaduu dandeenyu akka uummanni Oromoo tasgabbaa'uu dandeenyu walitti dachaatanii maa hin mari'an maa waliin isin argine nu maa waliin teettanii nyaanni maa waliin teettanii teessoo tokkorra maa waliin mari'an maa waliin dalagan wanni walitti dhufiinsa isin dhoogaa kun maali rakkoo kana maa waliin teettanii hubattanii sabaaf sablammoonni nu keessa jiran tasgabbaa'anii jiruu isaanii maa geggeeffachuu hin dandeenye namni ganama galgala bararraaqee jiraataa jira eessatti du'a jedhaa jiraataa jira diinagdee hojjedha jechuudhaaf hamleen hin jiru biyya amma ofii bulchaa jiru kaleessa wayyaaneen kana nu gooti maaliin kana nu gooti jennee iyyinee hanga caffee kana as dhufnee hirmaannaa yaa'ii kanarraa sadarkaatti addaan cinnee karaarra cinnee hafne tokkotu ture isa bira taane itaajamaa jorshuumii kadha Biraanuu Juullaa qaamnummaan Oromiyaa geggeessaa hin jirre olaantummaan ereessa jira waamanii jedhaan Oromoo jedhaniituma kunoo iddootti gaggaafatamaa qabu hunda isaatti Oromoo ka'aa jiran garuu as deebinee jennu Oromootu du'aa jira kalixa wallaggaa akka maalii kana rabbuu nama dhageessisin dhageenne gurri nu duudi baqa maali warri waa ajjeesaa jiru sun namni Oromoo ajjeesu kun eenyu addatti bahee beekamuu qabu yoo ka ajjeesu Oromoo ajjeesu kana Oromoo ajjeesuu hin qabu jedhanii abbaa gadaatiin afoo gadhaabatanii itti sun hin danda'amu qeerroo kee namaa ofirraa cinatti achi qabdan yeroo ammaa kanatti dhugaa dubbachuudhaaf qeerroo kana harkatti hin qabanne nu qeerroon bar fala egeree biyya kanaa ta'a jedhee yaadan akka nam tokkootitti kaleessallee sirnicha akkasitti hacuucee nu fixaa ture san qeerroo makana wantee godhannee isaan gadiin harkatti qabannee olii geggeessummaa pirezidaantiin kennas muummee ministeera Dr. Abiy illee kennaa turanii walumatti ta'anii uummanni kun biyyattii tana sadarkaa kanarra geessamee jira. Jawaar Mohaammed illee ta'e aktivistii illee yoo ta'e asin durallee yeroo geggeessaa ture sanitti dhugaa dubbachuudhaaf yeroo namni Dr. Abiy qeeqaa ture sanitti illee inuma sirrii miti jedhaa namni jennuudhaan isa deeggaraa ture. Har'amoon illee karaa biraa faallaa qabate miidiyaan OMN faallaa biraa qabate dhimma kanarratti gadi fageenyaan laalamee biyyattiin itti diigamaa jirtu tana diigamuudhaaf uummata Oromoo kan sababa ta'aa taanee mul'ataa jiru kana uduurratti hojjetameeti baay'ee gaariidha jedhaan dhimmi nageenyaan nu yaadachiisaa jira hoo akka salphatti kalaallu taate nu magaalaa keessa gallaaf qof naannoo nageenyi mirkanaa'ee jiru keessa iddoo makalaakaan gaariin iddoo warri daninnatiin gaariin jiru afoo uummanni ka jal'isu taate nu warri qariirra jirru dhiifa manaa godhaa mammaakaatuun jarri namaan lamaan rafanii mana keessa duu jedhaan waraabessi dhufee tokkocha duubaa nyaate maal ta'aa jirta jennaan na nyaataa jira jal'ii jedheen si caasti nyaatee nattaa dhufuuf jal'isaa badii ati jedhee namtichi lafaa ka'eetii jedhan. Akkuma isaan wanni achitti naannoo Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru kun magaalaa Finfinnee galuu isaa waan hafaa hin jirreef yoo qaqarallee itti yaaduu hin jirre ta'e itti yaadamuu qaba. Rakkoon nageenyaa kunin baay'ee garaa nama nyaataa baay'ee uummanni keenya miidhamaa jira. Isinillee baay'ee nu garaa nu nyaataa jirtan miidhamaa jirtani dhugaa yoo taate akka keenyallee nyaatanii dhuddanillee sadarkaatti bashannantanirra jedheellee yaada akkasiillee hin qabu. Sammuu nama biyya kanaa hunda bulchuu guutaa Itoophiyaatti guutuu Oromiyaa kana bulchuudhaaf akka itti dadhabaa jiraatan akka itti miidhamaa jiraatan hubachuu dhabneeti miti kana giddu galeessa hoo godhan barbaachisaadha waan mataan ufuma boonu dhabne jennee isinis dubbataa jira waan ta'eef kan biraa ammoo dhaabbiiwwan seektara gara garaa irratti bajeta mootummaa qaama miseensonni caffee mana keessaa kaasan kana mootummaan bajeta gahaa ta'e ramadee jira qaamni waan kana raawwachiisu akkuma aanaatitti akka godunnaatti ta'uu dhaqee ilaallu akka hojii dabalataa hojii haa ta'uuf qofa hojjetamuutti ilaaluudhaan bishaan jedhamu kun daandiin jedhamu kun ibsaan jedhamu kun uduu humni hin dhabamin uduu hojiin namni hin dhabamin callisaniiti sektoroonni as ol aanaan jiran kun qaama gadaan san to'ataa jiran mootummaan jiran kan jedhan yoo ta'u taate gaafii keessa nama galcha kunin gaadditu waanuma bade qofa argina waan tolaa kun yoo dhumne dhimma adda addaatiif waajjira bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa sektoroota gara garaa hin deemnaa dhimma uummataatiif federaalaan dhaynaa yoo as dhufanii jedhan ol ta'e namni teessoodhaan nama simatee waan gaafatamsaniif fala namaa kenna oodhannaa godilatti hidhamuun nam dubbii nama jalaa fuudhu jiru waajjira keessan namaan argan isaan achi deemanii jiran sun akkana deebi'ee jira sababa adda addaa bichaa namatti himanii guyyaa 3 4 achi oolanii biraa galan aanaa dhadhaan sallama haaromsi jedhamu sun maal maaf asitti dhaabbatee hafe haaromsi jedhamee armaan dura faarfamaa ture sun gara aanota gara gandoota maa wanni itti gabbuu isa dhoobi waan sodaatamutti jira rakkoo guddaa qaxarri hojjettoota mootummaa kan jedhamu tokko Finfinneetti qaxaramuu qabaa jedhan suni siyaasaa mataa isaa ta'e ajandaa guyyaa guyyaan qaramamee eegama. Akkuma ajandaan yeroodhaan bucamee nu eegu qofa isa hojjenna malee uummata keenya yeroo tokkoof illee ajandaa karoora baafannee hunyaan kuma Dr. Abiy Jimma irratti jedhe kaan amma qaamnummaan biyya bulchaa jiru kunu ajandaa uumuudha. Hojjetaa mootummaatiif mindaan sirreeffamaa gadhiifamee jira jedhan halkan ga'een amma kun nagaa baana jedhaa jiran. Isa kana achumatti waan bisanoo qacarriisanii ganaa haala mijeessituu qulqulleessituu Finfinneetti qaxarraa hojjettanii dhuguma rabbiititti maal godhu keessan kuni maal jechaadha
achi namni dhufeeti ka waan nyaatee gudaaboon qabne baasii isaa baafee Finfinnee dhufee asii qaxarama namni beekamtii fi ga'umsaa fi dandeettiidhaa fi haqummaa namni qabu Finfinnee qofa keessa taa'ee hojjetaa jira waajjira keessa kuuwwan maal godhaa jira warri godina irra jiran warri aanaa irra jiran isaan kun ga'umsa kana qabanidha moo maali kun kunillee ajandaa rakkoo adda addaa uumaa jira rakkoo ofumaa bocee uummata keessatti rakkoo fiduun kun rakkoodha inni ammoo akka kaleessa xiqqoo deebii waajjira pirezidaantii irraa nu deebisanitti haala ittiin qacaraman maal ulaagaan asii gadi bu'a malee aanaa irratti tagaa jedhu tokko xiqqoo wanni deebiin sun akkamitti akka ta'e hin beeku san himanii jiranii sun gaariidha haa akkasitti karaa fudhatamu garuu Finfinnee qofatti akka jennu rakkoo ta'aa jira kan akkanatti yoo qaban kan biraa ammoo ani waggaa 27 dhaaba kana keessa ture waggaa 27 dhaaba kana waliin galan rabbittaa jiraatu maal hin taane keessatti illee salphannee keessatti illee rakkan amma ammoo paartiin kun akka nu dalaasuu qabu barbaadu akka nam tokkootti filannoo kana keessatti ce'uu barbaada akka paartiin kun ce'uu barbaada akka ceenuuf ammoo hawaasa kana harkatti qabachuun dirqama hawaasni keenya amma yeroo ammaa kana nu balaaleffataa jira anuma isa waliin nyaadhee dhugisuma waliin dhaladhee guddadhee waaddanyaan kee hiriyyaan kiyya ati manaa kiyya tadasi badasi akkana nuun jedhaa jira kana qara maal hojjenneeti uummanni kun akka nu jaalatu ta'aa turuuf hadha ammoo maal hojjechuu dhabneeti uummanni kun wanni akka nu jibbinu wanni ta'aa jiruuf kana irratti hojjetamuu hin qabu paartiin kunin maal abdiin inni kutataa jiru yoo jiraatu taate nutti himani kabira ammoo yoo Jawaarii fi Maqalaanii fi Dr. Abiyyi fi obbo Shimallis illee walola maal jedhani jarriin sobdii jarri waliin jirti dhugaa miti amma xiqqoo waan uummata keenya xiqqoo gowarsee jiru kan jarriin sobdii waliin jirti filannoo irratti gara qabatteeti Oromoo ceesisuudhaaf qofa malee dhiibbaan gara hin jiru ka jedhu xiqqoo uummata keenya obsa kenneefii jira malee obsa kenneefii jira xiqqoo achirratti gowarsi wayiin jira kanaaf isuma san rabbi amma dhugaallee isin haa godhu rabbi dhugaa isin haa godhu nu ka barbaadu nagaha nu ka barbaadu bilisummaa mirgaa eenyullee bulchee nu bakka bu'aa uummataati paartiin kun garuu hagana ifaajee hagana ilma horee hagana gahee waan kufuu hin qabne